irra caalan isaanii biyya kana keessatti jiraachuu dadhabanii yeroo baqataniitti albamuu hojjechuutti ka'e. Yeroo sirbi muuziqaa afaan Oromoo hin baanetti sa'a sanatti dhufee albama istaayila biraati istaayila bareedaa qabatee dhufee. Oduu keenya jalqabaatiin magaalaa Finfinneetti humnoonni finxaaleeyyii 1,000 ol to'annaa jala ooluun dhaga'ame. Magaalaa Finfinneetti meeshaawwan garaagaraa qabachuun haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf kan turan namoonni 1,000 ol to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isaa biraatiin badhaasni Odaa Award marsaa 7ffaan badhaasaa fi beekamtii garaagaraa kennuun kaleessa gaggeeffame. Badhaasa kaleessa galgala gaggeeffame namoota injifatan keessaa tokko kan ta'e artist Taaddalaa Gammachuu guddaa akka qabu himeera. Ergaa artist Taaddalaa Gammachuu guutuu isaa ni dhageessu. Oduu keenya isaa biraatiin tibba kana ijoolleen ganna 11 fi 12 magaalaa Jimmaatti du'anii reeffi isaanii bishaan keessatti gatamee argamu poolisiin hime. Ijoolleen kun ammoo tibbana ijji isaaniitii fi kaleen isaanii keessaa fuudhameera jechuun miidiyaa hawaasummaa gubbattis ijoo ta'uun isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti ammoo poolisiin magaalaa Jimmaa waan jedhe qabaa. Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Akka moltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin badhaasni Odaa Award marsaa 7ffaan hojiilee aartii bara 2015 keessa hojjetaman irratti xiyyeeffate kaleessa galgala akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 11 magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Badhaasa dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaamiin qophaa'e kanas artistoota buleeyyii fi lafaa dhufan biyya keessaa fi akkasumas ammoo artistoonni biyyoota baha Afrikaa akka Keeniyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa fi Somaaliyaalaand irratti hirmaataniiru. Akkasumas ammoo artistoonni kunis badhaafamaniiru. Wallisaan gameessi aartii Oromoo keessatti dhageettii guddaa qabu Taaddalaa Gammachuu artistii dhiibbaa guddaa uumuu danda'e jedhamuun badhaasicha fudhateera. Dhugaa dubbachuuf qaadhimamaa ta'uu kiyyallee hin beekuun ture kan jedhu artist Taaddalaa Gammachuu badhaasni kun hojiilee jalqabaa uummatatti gadittiin baheen kan wal qabatu akka teessima. Taaddalaa Gammachuu baraan ani sirba baase san bara artistoonni Oromoo biyya keessatti jiraachuu rakkatan ture kan jedhu wallisaan kun irra caalaan isaanii biyya abbaa isaanii baqatanii godaananii turanii jiran yeroo wallisaa ture sanitti. Jajjaboon Oromoo mirga dhala namaatiif falmachaa turan yeroo rakkatanii biyya abbaa isaanii keessa baqatanii biyya karaa baqannaatitti imalan jechuudha. Sa'a sanitti artistoonni Oromoo parsantii 99 ta'u biyya keessa hin turre kan yaadadhu artistii guddaa kabaju keessaa artist Zarihuun Wadaatuu biyya keessatti hafe. Baraan ani sirbaa ture yoo xiqqaate waggaa 4 fi 5 albamiin haaraan bahaa hin turre jedha wallisaa Taaddalaa Gammachuu. Dabalataan artistoota hedduutu ana booda bahee waan ta'eef anis waan ta'e dhiibbaa guddaa uumeeraa jedhan. Hordoftoonni kiyya bahanii artistoonni gaggaariin hanga ammaatti bahaa jiru kan jedhan wallisaa Taaddalaa Gammachuu. Kanaaf ammoo akka aartii kana jaallatanii fi gara kana dhufaniif dhiibbaa uumeera jedheen fudhadhaa jechuun dubbatan wallisaa Taaddalaa Gammachuu. Irra caalaan isaanii biyya kana keessatti jiraachuu dadhabanii yeroo baqataniitti albamuu hojjechuutti ka'e. Yeroo sirbi muuziqaa afaan Oromoo hin baanetti sa'a sanatti dhufee albama istaayila biraati istaayila bareedaa qabatee dhufee albama guutuu baandii guutuudhaan hojjedhee uummanni kootis harka bal'aadhaan baga dhuftee dheedha simatee kanaaf gammachuu guddaa qaba. Ilmi namaa waan itti amanu malee badhaasa argachuuf hojjechuu qaba jedhee hin amanu kan jedhan wallisaa Taaddalaa Gammachuu garuu waanan argadheen beekamtii naaf laatameen baay'ee gammadeeraa jechuun himan. Badhaasichis ergaa guddaa kan qabuu fi kan nama jajjabeessu akka ta'e eeruun namoonni akka kiyyaa jabaatanii akka hojjetan waan godhuuf akka gaariittan fudhadhe gammachuu guddaan qabas jedhaniiru wallisaa Taaddalaa Gammachuu. Odaa Award guyyaa irratti waan akkasii
haadhaa osootiin nan gammada garuu awwaarri kan bara baraan akka nama fudhachaa jiru ta'eera. Namni tokko hojii isaa maaliin madaala warra isa booda karaa kana qabatanii dhufanii madaaluu qabanii yaada malees awwaarri kananitti. Ergan ani sirbuu eegalee artistoonni ciccimoon ana booda ba'an anaaf akka awwaarri akka badhaasa ta'udha. Oduu keenya isaa biraatiin tibbana ijoolleen ganna 11 fi 12 magaalaa Jimmaatti du'anii reeffi isaanii bishaan keessaa argamu poolisiin magaalaa Jimmaa beeksise. Tibbana ammoo ijoolleen ganna 11 fi 12 magaalaa Jimmaatti du'anii argamu hordofee yaadonni garagaraa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti bal'inaan qoodamaa turaniiru. Ijoolleen kun hedduun namoota ammoo erga du'uu dhaga'anii naasuudhaan gadda isaanii ibsachaa kan turanii fi hedduun namoota ammoo ijoolleen kun akka waan kaleen keessaa baafamteettis dubbachaa turan. Jiraattota magaalaa Jimmaa ganda Awweetu mandara kan ta'an ijoollee ol adeemoo lama Amaanu'eel Qibaatuu fi Minyoot Kidaanee dhabamanii guyyaa lamaan booda du'anii reeffi isaanii argamuun beekameera. Reeffi ijoollee lameenii barbaacha guyyaa lamaatiin booda ganda Saxoo Samaroo jedhamutti bishaan keessaa akka argame poolisiin beeksiseera. Ijoolleen lamaan hiriyoota yoo ta'an walumaa wajjin mana bahanii osoo hin deebi'in hafuu maatiinis himaniiru. Ijoolleen kun lameen du'anii argamuun rifaatuu guddaa kan uume yoo ta'u miidiyaa hawaasaa irrattis oduuwwan adda addaa kalee fi ijji isaanii keessaa ba'eeraa jedhu bal'inaan qoodamaa tureera. Haati Amaanu'eel Qibaatus ammoo dhibee dhiibbaa dhiigaa kan qabdu yoo ta'u naasoodhuma du'a ilma ishee kanaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisaa muddee 11/2016 hospitaala ispeeshaalaayizidii yuunivarsiitii Jimmaatti du'aan boqotaniiru. Jalqaba irratti dhabamuu ijoollee kanaatii fi du'aatii ijoollee kanaa mee isinitti himnu. Jiraattota magaalaa Jimmaa ganda Awweetu mandara kan ta'an Amaanu'eel Qibaatuu fi Minyoot Kidaanee ollaa tokko kan jiraatan ta'uu hiriyoota waliin bahanii waliin kan galanidha. Amaanu'eel barataa kutaa 4ffaa yoo ta'u Minyoot ammoo kutaa 5ffaa barata. Sanbata guddaa gaafa muddee 7/2016 hanga naannoo sa'aatii 11 fi 12tti waliin taphachaa akka turan abbaan Amaanu'eel Qibaatuu BBC Afaan Oromootti himaniiru. Yeroo kaan galgala sa'aatii takkaan manatti deebi'uu kan jedhan obbo Qibaatuun gaafa sana garuu hanga sa'aatii 1:40tti eeganii dhabanii barbaachaaf akka ba'an dubbatu. Yeroo kaan mana amantaa waan deemaniif achis dhaqnee argachuu hin dandeenye jedhan Qibaatuun. Halkan keessaa sa'aatii 6 irratti ammoo mana amantaa biraa Sillaasee jedhamu deemuun nama ciise hunduma dammaqsuun barbaannee dhabnee jedhan. Sana booda wiixata gaafa muddee 8/2016tti poolisii magaalaa Jimmaatiif eeruu kennuu dubbata abbaan ijoollee kana. Qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaatti erga beeksisanii booda guyyaa lamaaf eessa buuteen ijoollee isaanii dhabame akka ture dubbatu maatiin. Kibxata akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddee 9 garuu eeruu namoota naannoo irraa poolisii geen reeffi ijoollee lamaanii magaalaa Jimmaa ganda Saxoo Samaroo jedhamutti bishaan keessatti argamuun isaan tahuu akka barame itti gaafataman koominikeeshinii qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa Inspektar Gazaany Awgichoo himaniiru. Bakki reeffi ijoollee lamaanii itti argame kun bakka dhagaan keessaa qotame bishaan ammoo itti kuufamee argamu yoo ta'u bakka jireenya ijoollee irraa tilmaaman deemsa sa'aatii tokko akka ta'u dubbatan. Ijoolleen du'an kunneen kaleen isaanii keessaa baafame ijji isaanii keessaa baafame oduun jedhu miidiyaa hawaasaa gubbatti ammoo bal'inaan guyyaa sanirraa jalqabuun qoodamaa ture. Dhimma kanaaf ammoo akka gabaasa BBC'tti ragaa hospitaalaa argachuu baannus Inspektar Gazaany oduun kun oduu sobaa ta'uu himuun reeffa ijoolleerraa homtuu hin jiru jechuun himaniiru inspektarri kun. Abbaan ijoollee kanneenii lachuutu yaada ganama kana laataniin reeffa ijoollee isaanii ija isaaniitiin akka arganii fi homtuu qaama isaanii irratti akka hin argamne mirkaneessaniiru. Oduu kanaan wal qabatee deemaa jiru guutummaatti soba ta'uu kaasuun sababa du'aatii ijoollee isaanii garuu wanti beekan akka hin jirre BBC Afaan Oromootti himaniiru. Poolisiin magaalaa Jimmaa gama isaatiin du'aatii ijoollee kanaatiin wal qabatee qorannoo gaggeessaa kan jiru ta'uu himuun ragaa mana yaalaa erga adda ba'ee booda waan argate hawaasa beeksisuuf qophii ta'uu isaa himeeti jira. Oduu keenya isaa biraatiin magaalaa Finfinneetti namoonni yakkoota garaagaraatiin shakkaman 1,000 ol to'annaa jala oolanii jedhame. Magaalaa Finfinneetti opereeshinii qindoomaa torbaan tokkoof gaggeeffameen namoonni dhuunfaan yakkoota garaagaraatiin shakkaman 1,000 ol to'annoo jala ooluu poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Yakkoota hawaasatti yaaddoo ta'an ittisuuf opereeshiniin qindoomaan gaggeeffamu
poolisiin kun itti dabaluun hima. Poolisiin federaalaatii fi magaalaa Finfinnee waloon opereeshinii addaa gaggeessaa turus kaasaniiru. Kanaanis ammoo shakkamtoonni karaa qindaa'een yakka garaagaraa raawwachaa turan poolisii kanaan to'atamuun himameera. Namoonni dhuunfaan 1,000 ol ta'an to'atamuu fi qabeenyi hedduun garee kana gargaaraa ture qabamuu isaa poolisii magaalaa Finfinneetii fi poolisiin federaalaa waliin ta'uun ibsa arraa kennaniin himaniiti jiru. Magaalaa Finfinneetti ammoo humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa qindaa'uun magaalattii dirree jeequmsaa taasisuuf yaalii adda addaa godhuu erga jalqabanii ji'oota lakkoofsisaniiru. Kunis ammoo humnoota finxaaleeyyii faannoo naannoo Amaaraa jiru magaalaa Finfinneetti galchuun magaalaa Finfinnee dirree jeequmsaa isa olaanaa godhuudhaaf humnoonni kun yaalii isaanii kan godhaa jiran. Haa ta'u malee ammoo poolisii magaalaa Finfinneetii fi poolisiin federaalaa waliin ta'uun opereeshinii qindoomaa torbaan tokko oliif gaggeessaniin namoota kunneen to'achaa jiraachuu himaniiti jiru. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.